Maqaan koo Bal'aa Cimdiin jedhama. Asuma dhaloonni koo Ambuumaa. Maal hojjettu kan rukutamtee sa'aatii kam guyyaa kam rukutamte? Guyyaan isaa kamisadha. Yoon dogoggoruu baadhe naannoo sa'aatii 8-9 ta'a. Manuma isaa dhaquufan jira mana buleessa koo tokko mana kootii ba'ee jechaadha. Achi ijoollee hiriyaa fidani. Poolisoota federaalaa fi warri raayyaa ittisa biyyaa jechaadha. Kan dura deemu poolisoota Oromiyaati. Korobittinneessa jechuudha. Achi ijoolleen fiignaan gara fuulduraatti deebi'uu dhiisatan ijoolleen oduukaa garagale. Sanaa booda ijoollee kaan ari'aniitu kallattii biraarraa ari'aniitu kallattii nuti irra jirrutti immoo garagalan. Daandii lamarraadha kan ijoollee ari'aa jiran jechuudha. Isa nuti irra jirru irratti garagalan. Achi otuman fiigoo duubatti hafeetan fiiga gaani. Omaan nun godhanii yoo dhukaasuu barbaadan sol qabanii dhukaasuu danda'u isa jedhamuufan yaada keessan galchine akka sana rukutan. Achi maal godhaa inni fuuldura jiru korobittinneessis jedha. Dhukaasuu jammaran lachuun isaanii. Gaafa nu dhukaasuu koomee koo kanadha kan inni rukute jalqaba. Koomee na rukute isaan baqqaanii kufuu hin dandeenye. Isumaanan bahee ammas deebi'ee na rukuchuu danda'a kanan jedhuun isaan dura garuu caammaatu gufuun rukuteen irraa baasee dheetan shakkeetan of duuba garagaleetan luka koo laalladde. Edaan na rukuteera inni. Achi maal godhaa indaganaa jechaadha. Haaraa amma immoo akka inni jajjabaadhee jiru waan argeef natti dabale. Sarba kana keessa na rukute deebiseetu. Sanaa booda bakka socho'uu hin dandeenye achi nan kufee gangaladheetan ammas immoo dhufe najjeesa dheetan xaafii keessa gale. Xaafii keessa gale sababa na rukutee jiru waan argeef xaafii keessatti dhufeetu shurraabii koo akkasitti qabee gottoteetu shurraabii achi keessa na baaseetu bo'ii keessa na gate. Bo'ii keessa na gatee soqqeen. Inni tokko immoo isuma biraa korobittinneessa lama isaan warra raayyaa ittisa biyyaa malee. Isaan immoo maal godhuu duubarraan dhufan isaan immoo. Innumti sun iyyuu inni korobittinneessa inni isa na rukute faana jiru suni na rukuchuu barbaade. Achumaan dhiisee dheen isaan. Inni isaan lamaan na dhiisanii sokkanii warra raayyaa ittisa biyyaa immoo duubarraan dhufan. Inni tokko maal jedhaa hin duune sobeetu ciisaa haa rukutamoo jedhe dabalii rukutee haa rukutamoo jedhe. Achumaan inni tokko isaan keessaa lakkii rukutiin. Innis namni tokko ittiin bu'anii rukutiin jedhan. Ammanumaan isaan sokkanii ijoollee warri dhodhokatanii xaafii keessa jiran jiru. Isaan na baatanii motora dogdoqqee ishee na yaabbachiisanii mana kana na fidanii. Kellaa hospitaala kana jechuudha. Sanaa booda yaalee akkasii argadhee waaqaa galatu maan jedhu. Maan jedhu ammee. Waan akka kanaa nutti deebi'ettanii yaaddanii beektu akka dargaggeessa magaalaa kanaa? Sirii yaadnee hin beeknu guyyaa tokkoyyuu. Maaliif jalqaba abiyyootoo aangoon kuriin Amboon Niiwoorki goonaadhe. Abdii baay'ee dasarraa qaba ture uummanni Amboo. Dargaggoonni Amboo uummanni Amboo jechaadha. Garuu dhiiga keenyaan lubbuu keenyaan aangoo koree oppiidiyoon maqaa keenyaan bilisoomtee maqaa gaarii biyya irratti addunyaa irratti Afrikaa irratti argatte ittiin iyyuu badhaasa garaagaraa argatte garuu har'annaa deebitee dhallataa keenya dhiiraa dubartii xiqqaa guddaa innaas lafa hundumaatti innaas miidhaa jiranii baay'ee nama yaaddessa kun. Har'as taanaan boruus taanaan garuu gama isaaniitiin haalli uummata kanaa ta'u wanti uummata kana mijatuun sirratu taanaan itti fufa qabsoon uummata kana. Yoomillee yoo ta'e anama asii fayyee ka'eera taanaan inni ibsu qabsoo uummata kana. Inuma itti fufa. Maaliif bakka yoomiyyuu ilaala namnu miidhama uummata kana. Gaaffii uummata kana namni taa'ee callisee ilaalu hin jiru. Garuu har'as taanaan boruus taanaan abiyyi waa'ee warra soddaa isaatii kun isa oolchu natti fakkaata akka mataa kootti. Abashaan durattumaa ishiin abashaadha. Wanti ishiin nu gootes hin jiru. Har'as wanti ishiin nu gootu hin jiru. Sirna Minilik inni hordofu inni nuun ta'u. Inni dammar jedhee kitaaba inni baase suni keessa isaatti waan na biraati kan inni qabu. Garuu inni dammar jedheetu haala biraa odeessa afaan isaatiin. Waraqata sana keessatti kan jiru garuu waan biraati. Har'as taanaan boruus taanaan garuu nuti Jawaaruma qabna. Jawaarif immoo lubbuu keenya hunda keenyatudha kan kennu. Kanaaf uumaa miti. Lammaanis harraba isaa dhadhaa dibateetu damma dibateetu haasaa malee wanti inni saba kana gochaa jiru hin jiru. Waan tokkoyyuu. Kaleessa garuu gooftaan keenya uummata abbaan aangoo keenya uummata jechaati kan inni ture. Garuu har'a kana maal ta'e
Hindu'een hin jiraam. Maaf hin dubbatu na uummatni akka kanatti dhumu. Iddoo hundaa'ii beeku kan uummanni akkasitti dhumaa jiru. Armaan durallee mormiin magaalaa kana keessa turee jira. Miidhaan akka kanaa guyyaa lama keessatti miidhaan amma kana hammaatu qaqqabee beekaa gaafsan. Hin qaqqabee hin beeku. Inni kunis addaa jechuudha. Kuni barootuma kanaan dura darbanii 2006, 2008, 2007, 2009, 2010 akka kanayyuu hin taane. Yeroo sana ol qabaniitu kan isaan dhukaasan. Har'a garuu maal godhu daayirektuma gadi qabaniitu kan isaan fixan. Xiqqaa guddaa daa'imman jaartii jaarsa kanadha kan isaan miidhaa jiran. Siriyyuu kan nama dhibu sirna dimookiraasiidha afaan isaaniitiin kan isaan labsan. Garuu mana namaa seenaniitu kan isaan nama dabaddabaa jiran. Nama fixaa kan isaan jiran, caccabsaa kan isaan jiran, buruskaa kan isaan jiran. Ijoollee meeqaa hidhaa keessa jiraam. Maali akkaniitu isaan kun salaata sirna dimookiraasii jettee odeessite afaan shiiwwaniiti. Maaliif egaa dimookiraasiin akka kana godhaadha? Kana mootummaan addunyaa mootummoonni gamtooman isa kana seera qabeessan gadi fageessanii ilaaluu qabu. Kana ta'uu baannaan uummanni numa dhuma yoomiyyuu. Amma gaaffii mirgisaa deebi'utti. Amma abbaan biyyummaa isaa mirkanaa'utti. Amma eenyummaa isaa kabachiifamutti inuma dhuma uummanni. Eenyumtuu numa tuffa qabsoosa. Kanaati jabaadhaa jajjabaadhaatii uummata keenyas jajjabeessa bukkee dhaabadhaa. Sagaleen isaa akka addunyaadhaaf daruutti. Hadara. Hadara. Ulfaadhu Rabbi si hamaa. Ameenesh. Nagaa ta'a. Hayyee galatoon maqaa kan kee fi masaratiif maal taata? Ani buletti kooti. Maadhoo kooti buletti kooti. Kana teessa turtee maaltu ta'e? Ani gaafa maksanyyoon deemee Finfinnee asirratti immoo roobii olleeti immoo gaafa hamuus immoo rukuchaa shachitti natti himanii kanatti immoo nama dhaga'een kaleessan gidi gaafa qidaameessa tasgabbii qaba kan jedhanii kaleessan itti qaqqabee erga kaleessa dhufe immoo waan kanatti raawwatamee waan kana baasaniiti keessatti galeera jedhanii natti himnaan kanatti qaqqabe malee bakka iyyuu hin jiru ture kan dingatan deebi'a jedheen baheeyyu kanatti miidhaa shirratti qaqqabe targaa operaasanii godhanii qaqqabe kanatti agaa darbachuunis qeerroonis kanarras hin du'a kan jedhamus qabsoo keenya finneerraa tasabbanneerra jennee teenyeerra kanatti waan ofeef immoo dingata ta'ee anis iddoo beetti Finfinneettiin hafee ishiinis walakkat kunoo walimaan jirraayyuu maa walitti dhufuu hin dandeenye kanatti immoo dhufee jennee immoo nassaabneeka. Amma saabamnaan immoo dhufee jedhanii isa dhufee immoo gidi itti fufees itti jiraatee sitti irra jiraachaa jirra. Miidhaan gini batalee Amboo keessatti naannoo Amboo keessatti miidhaa guddaa namni keessatti dhiitamee kanasitti xiyyiitiidhaan dhumuuf qabsoo maal akka ta'e nuti wallaalleerra. Kanaaf gizee lama du'u sadiin itti mul'achaa jira. Isa boodatti immoo sodaas qabna. Jireenya sirriitti sodaachaa jirra. Akkamitti jiraan qabsoo keenya fixan waan keenya filanne kan jennu irra teenyaatti ammas gabrummaa keessa nu galchaa jiru. Kun maaltu nutti dhaga'amaa jira? Maalis jira eenyus keewwanneera. Kana irratti ingirii waan jiru immoo isin irratti eegaa jirra. Jawaar irratti immoo dubbii isaa irratti immoo irratti hordofaa jira. Bakka. Kun jaashangaatti ingirii dingata waaqatu baase. Kana gatteetti du'uun jechuun manatti qeetti naannootti dallaatti galanii amma kanatti dallaan ba'an mana keessa jirti. Akka namaan kwaan birmachuu hin dandeenye mucaa jabaatte. Mucaa baattee rukuchaa muunshi baay'ee namatti dhaga'ama. Ingirii baraariyaa jedhan malee namuma ajjeesuuf kun baay'ee namatti dhaga'ama. Nama hoosisu kan isheen irra duutee irraa immoo kan mucaa immoo harma hoosisu dhaabata. Egaa magaalaa Ambootti kan ta'e kana fakkaata. Maatiin baay'een warri tokko hedduun isaanii mormii keessa warreen tureellee dhaqaa wareegamanii kan rukutamanillee hospitaala jiran dargaggeessi amma televezyiinii irratti daawwannee deebine kun mormii keessa turee dubartittiin garuu mana isheetti kan rukutamte guyyaa lammaffaa keessumaa gaafa kamisanatti fakkaata. Magaalattiin almost dirree waraanaa turte uummanni gaaf jalqabaati kan mormiif ba'e karaan cufaa waan tureef magaalaa keessatti dhukaasa hamaa ture namuu bakkeewwan garaagaraatti daandii irratti qe'ee isaatti rukutamaa ture
Obbo Morodaa Moosaa keessatti argamu amma kan argamnu taaziyaa yookiin boo'icha obbo Morodaa Moosaa irratti maatii isaanii dubbifna jechuudha. Maqaa kan keessan? Sooyyamee Moosisaa. Mee manguddoon kun akkamitti wareegamanii yoom dhageessan? Gaafa kamisaati nama gaafadhaadhanii ba'an mana yaalaatiin nama gaafadhaadhan kan ba'anii karaa gubbaa irratti rasaasaan rukutamanii kana booddee namni kufanii jiru jedhee naa bilbilee kana booddeen deemee mana yaalaa geesse mana yaalaa gashe. Mana yaalaatti kan wareegaman jechuudha. Mana yaalaatti kan wareegaman baay'ee waan rukutamanis irraa hafuu hin dandeenye. Akka dhageenyetti isaan mormii keessan turre karaarra odoo jiranii moo naannoo kamitti kan rukutaman? Isaan gara mana kiimiitti deemaa jiru mana kiimii dhaqee warra kaleessumtii rukutametu jiru isaaniin gaafadhaadhanii manaa ba'an. Nama biraa rukutani qeerroo biraa gaafa rukutanii qeerroon suni isaan jalatti baqate achumaanii qeerroo sana irraa awwaara urgufanii barneexa mataa irraa fudhatanii kadhatani barneexa mataa irraa fuudhanii arrii isaanii agarsiisanii adaraa dhiisinaa dhiisii jedhaniin garuu dhiisuu hin dandeenye itti dabalee isaanii rukute haala kanaa wareegaman karaa irratti. Akka himamutti namni kun nama dhageettii qaban maanguddoo beekamaa magaalaa kanaati. Nama akkamii turan isaan? Nama baay'ee amala tasgabbii qabu, amala gaarii qabu, uummata isaa biratti nama jaallatamaa, maatii isaa biratti nama jaallatamaa, akka biyyaatti nama jaallatamaa, nama hiyyeessaaf yaadu, nama sabaaf sablammoota adda baasne, nama akkasii turan. Lakkaa'eetti baasuu hin danda'u qabeenyaa isaan qaban ogummaa isaan qaban akka namni baratuuf akka hiyyummaa keessaa namni ba'uuf akka kooluu galtummaa namni namatti hin galle akka sabni isaa baratu akka sabni isaa hubatu akka sabni isaa bilisa ba'u akka mirgi walqixxummaan eeggamu nama kana yaadu ture nama hiyyeessa sassaabee karaarraa barsiisu ture otoo nuti walitti hin dhufiin duraa kaasee ammarraa wareegamutti ijoollee hiyyeessaa sassaabee guddisuudhaan ijoollee 35 kan barsiisnee iddoo hojiin qaqqabsiisnee waliin ijoollee kan keenya malee nama har'ayyuu immoo kanarraan dhaabbanne mana barumsaa karaa mana barumsaa dhaabuudhaan jennaan karaa hojii jennaan karaa sarakkatee jennaan karaa sadadhabennaan karaa wallole araarsuu jennaan nama akkasii ture akkasittan beeka. Faadha rabbis naa jabeessu. Ameen. Galatoon maqaa kan kee fi obbo Muusaadhaaf maal akka taatu? Ani mucaa obbo Morodaa Moosaadha. Maqaan koo humna waaqa Morodaan jedhama. Mucaa dhumaa isaaniiti. Akkamitti wareegamanii guyyaa sana magaalaa kana keessa maaltu ture? Guyyaa sana magaalaa kana keessa magaalaa Amboo keessa mormii ture. Mormii sana irratti immoo isaan immoo nama gaafa roobii namni rukutamee waan tureef isaaniin gaafachuuf gaafa kamisaa gara hospitaalaatti deemaa jiranidha. Nunis bakka sanatti hin turre, nunis iddoo biraa turre magaaluma kana keessa ta'e nunis bilbilaan nutti himame rukutamuu isaanii dhageenye akkaataa isaan immoo itti rukutaman immoo namoota naannoo sanaan odeeffannoo akka argannetti otoo qeerroon karaa achi fiiganii otoo deemaa jiranii isaan immoo mana hospitaalaa deebi'aa otoo jiranii karaa irratti otoo ijoolleetti dhukaasuuf jedhanii gidduu galanii malee koffiyyaa isaanii ofirraa baafatanii maaloo dhiisaa otoo jedhanii humni waraanaa tokko bira darbee inni lammaffaanis immoo dhufe otoo dhiisaa jedhanii ijoollee iddoo sana warra jiran ijoollee naannoo 8 rukutamanii iddoo isaan rukutamanitti namoota 8 rukutamee ijoollee 8 kan biraanis maanguddoon tokkos kan rukutaman jiru iddooma sanatti isaan malee akkasitti isaanitti dhukaasanii abbaa keenya nu jalaa wareegan. Akka himamaa jirutti wareegamni guyyoota lamaan darban magaalaa kana keessatti kaffalame waggoota 4 darban waan mul'atee hin beekne hammeenyi akka kanaa mul'atee hin beeku jedhan magaalaa kana keessatti akkamitti ibsitaa? Nuna magaalaa Ambootti dhalannee guddanne mormii gurguddaa baay'ee isa dabarsineerra baay'ee isa argineerra inni ammaa garuu haala baay'ee sodaachisaa sukkanneessaa ture humni waraanaa hidhatee jirus immoo gara jabeenya kana duras arginee isa hin beekne gara jabeenya guddaadhaan turanii kan
mormii kana irratti isaanis amala agarsiisaa turani mormii baay'ee sodaachisaas ture isa kana duraarraa arginirra inni amma adda nunis isatu amma yoonanni waan saanuun galle. Abbaan keessan nama akkamii turanii magaalaa keessatti nama dhageetti qabanii jedhu hawaasi. Abbaan keenya gaa namnis nama miti diinillee abbaa keenya galateeffata malee abbaa keenya maqaa isaan balleessu. Diinaafillee abbaan keenya bakka abbaa dhugaadha. Nuufillee ijoollee isaatiifillee qixxee ijoollee isaa ormaaf ta'a. Caalmaa yoo ta'edha malee nuunillee amma nuun nyaanne uffanne caalatti ormaaf uffisee orma barsiisee Oromoon doofaa ta'uu hin qabu. Oromoon gad deebi'uu hin qabu. Uummanni kamiyyuu barachuu qaba. Nama bareeteetu iddoo guddaa ga'a. Namni hin baranneessayyuu hin ga'u. Jedhee akka dubbateetti immoo nama gochaan agarsiisee mana barumsaa banee. Mana barumsaa sadarkaa oolmaa daa'immaniidha. Amma kutaa 8ffaatti banee ijoollee hiyyeessotaa tolaan barsiisaa. Walakkaan immoo kaffaluu kan danda'an ammas baay'inaan garuu ijoollee hiyyeessaa tolaan mana barumsaa sanatti akka baratan godhe nama akkas turedha abbaan keenya. Rabbis naa jabeessu. Ameen. Ulfaadhaa sinis. Biyya Itoophiyaa kana keessatti namni akka waan dhalootaa wal caalutti gaafuma garaadha isaatii bahetti yerootti ilaalamutu jira. Bara Haile Sillaasee keessa hacuuccaatu ture. Abbaa lafaatu lafa dhabaa. Abbaa qabeenyaatu qabeenyaatti hin jiraatu. Abbaa biyyaatu biyya isaa irratti ulfina dhabaa. Kanarraan kan ka'e abbeen keenya kun kanas hin mormu. Hin mormu yeroon siin jedhu warru kutuutti. Du'a namaatti hin amanan abbeen keenya kun. Dubbiidhaan namni walii dubbatee walii galee wal amansiisee jiraachuu qaba dhalli namaa wal qixxeedha jedhanii amanu. Bara Haile Sillaasee sidhamaniiru abbeen keenya kun. Bara Dargii sidhamaniiru. Bara darbe kana bara wayyaanees akeekkachiisitti kennamaa ture. Sana keessa darbanii har'a du'uun isaanii irra garaa nama deessa jechan ittiin ibsuu hin qabu an jechan qabu garaa koon nama daayanaan waanan jedhee sii ibsuu hin qabu. Natti ulfaata kanan enne nuyi isaaniin gammadanii Lammaa Magarsaa jedhanii Abiyyi Ahmed jedhanii ijoollee koo dhufe jedhanii anaan mana koroo dhufan kana natti mana abbeen koo ijoollee keenya dhufe wal qixxummaatu dhufe Itoophiyaa keessa lammaffa tokko gadi tokko oli hin ta'u wal qixxeetti bulchuu ijoollee keenya jedhanii anaan akkasitti natti man gammachuu isaanii mana koo dhufanii naa ibsanii abbeen koo. Egaa kana mootummaan qoratee ajaji kun eessaa akka bahe akka isaan itti wareegaman kana mootummaan kun nuuf ibsuu qaba. Bara ijoollee obbolaa keenya jennutti kana ta'uun nama madeessa. Angaraan isaaniis madaa'ee jira jedhee tayyaada. Akkamitti akka kun ta'e biyya kana keessa isaa gandaa ka'anii maaltu hojjetamaa jira maaltu ta'aa jira isa jedhu kana qoratanii nu ibsuu qabu. Nagaa biyyaatiif nu nagaa jaallannaa nu kiristaanota maatiin keenya nagaa barbaanna saba kamiifu Afrikaa guutuudhaafuu nagaa hawwina. Garuu mana keenyatti ganda keenyatti kana ta'uu isaatti baay'ee gaddaa Waaqayyo fala nuuf ta'uun jedha. Rabbis naa jabeessu. Ameen.